godaannis godaannisni gootaa yoomuu hin ta'u heena ta'a malee hin godaannisaa'u goota dhala gootummaa isaa immoo abbaasaarraa dhaala goota goonni deesse akkaataa gootummaa haadhatu leenjise gootummaa isaa immoo abbaatu dhaalchisee eebbisee gaggeesse gootummaa isaa immoo abbaatu dhaalchisee eebbisee gaggeesse goota jechuun kana kan murannoo qabu biyyaaf of wareegee kan lubbuusaa dhabu halkanii fi guyyaa yoomiyyuu hin dadhabu ni immoo hame jedhee qalbiin isaan cabu galmaan gaha malee dhiisuuf kaayyoon qabu galmaan gaha malee dhiisuuf kaayyoon qabu. Seenaa gootawwanii waa xiqqoon si tuqa Taaddasee Birruufaa sifan kaasa maqaa Maammoom Zammiliif kakkabdi saagaa seenaan isaanii bal'aa yoomiyyuu hin dagaagaa seenaan isaanii bal'aa yoomiyyuu hin dagaagaa. Warreen kontoonfatee fuula guurrachiise jilbeeffachuu didee kan jilbeeffachiise harka diina isaanii kan sassaabbachiise ofii lubbuu dhabee kan biyya boonsise seenaa galmeessisee kan nu gammachiise seenaa gootummaasaa kan lammiif dhaalchise seenaa gootummaasaa kan ilmaaf dhaalchise. Har'as qabsoon isaanii itti fufee jira kan tokko taasise Oromoota maraa kaabaa kibbaas ta'ee bahaa fi dhiharraa xiqqaan guddaan ka'ee mormii godhaa jira xiqqaa guddaan ka'ee mormii godhaa jira. Taaddasee Birruudhaa Baqqalee Garbaati kan isa jaallatu Oromoonni marti kaayyoon isaa cimaadha paartii mormituuti baay'isee falmataa mirga lammiisaati baay'isee falmataa mirga lammiisaati. Isa qofaa miti baay'ee kanneen biraa walitti guuramee mana hidhaa jira Oromummaa isaatiif dararamaa jira dubatti hin deebine kaayyoo isaaniirraa dubatti hin deebine kaayyoo isaaniirraa. Waa'een Oromummaa yoom himamee dhuma seenaan gootawwanii kan har'aa kanuma dhumarratti garuu waa tokkoon siidhaama kaanee haa qabsoofnu yeroon keenya amma akka galmaan geenyu kaayyoo saganama kaanee haa qabsoofnu yeroon keenya amma akka galmaan geenyu kaayyoo saganama.